Naga. Maal barbaadaniiti? Mee waajjaan san irratti nikaan gol jennee dhufne. Nikaa jechuu feetanii? Hidhamuu feetaa? Hidhamuu feetaatis? Hidhamuu fedhe. Tol. Maal rakkina jiradee isin lachuu walitti? Ahlan, akkam bareedu. Fayyuma. Akkam? Jirta? Fayyaa keetii? Jiruun maal fakkaata? Bareedu. Oh, bareedu akkuma kan kee bareedu. Warra keetii bilbiltee abbaan kee naga jira? Obboleessi kee akkam? Waan barbaadu qabda? Waan barbaadu? Bilbilfaa. Wanta akkam warra bilbiltee? Haatiitillee bilbil. Abbaan kee naguma jira? Ijoolleen teessan xixiqqoon guddattee? Baay'ee bareedda. Akkam reefu? Ko akkam walii nagaa? Fardoon nagaa? Fardoon illee nagaa? Re'een illee? Laa hin dhumatu laala. Laala jechuun ani bara yeroo baay'ee wanni nagaa akkanaa sitti baay'isuu fi waan si arguuf. Yeroo baay'ee barra akkas jechuun qabdu yeroo baay'ee wanni nagaa si gaafadhuuf tokkoffaa waan laala akkas sanii waan naga gaafachuun ummaa ajri qaba sanumaaf naga kana gaafachuun ummaa sunnaadha saniif si gaafadhe malee. Ayyaba kana gaafatte galatoomii. Ayyaba kana galatoomii. Idumaan caalaan jira caalaa dubbisa jedhee dhufe. Ni jira si ilaalu? Naala. Osi ilaalu. Naala. Injil taa'e? Ni jire. Nakan? Naga. Jiruun bareedduudha? Bareeda. Cinkoo dhufee si barbaadu jira bara qaataa si ala dhaabatee cinkoo jira. Maal barbaada? Si barbaada jaboo si dhaabbatu jira garee. Ay maaliif isaan seen hin geenye ni fi seentaree? Ay dura dhufee dura si laalu fi bakka jirtu si bira ga'ee anaa dura si bira ga'ee jechuudha. Ati firraa beekti seen jeeyyala deem. Ayyee kootta sumaatiimu? Ati kee deem keessummaa naa seentu. Sani. Kootu wajjin sini. Akkuma sani. Tole. Akkam? Cinko. Nagumaan. Fayyaa keetii. Fayyaa. Nagaa akkam? Nagee. Fayyumaan. Nagaa. Akkam? Maal laata eessaa dhuftee? Laa asumaa dhufe. Asumaa dhufe akkamati? Nagee olaa nama. Nagumaami. Akkas nagumaa ofeeti. Jirummaa fakkaatti. Nagee. Ay naas laal kaasa? Naguma kan kee tufeeti. Ati na bira dhuftee moo? Keessummaa na bira dhuftee moo? Alasan dhufte? Sima bira dhufe. Sima bira dhufe kunillee mucattiin teeti. Kunillee manni keetiimi. Keenyuma malaa mana kiraata kunuunti. Mana kiraati? Mana kiraati. Kutaan duwwaan jiru as galuudha. Iddoo samii kana baasuuf deeman. Ichi guut asamma bakka tana guutu namni hundi qabatee jira. Mucaa tokko asii baasi hin galaan. Waan manarraa baatu malee jedhanii na cinqaa jiran. Isa baasii waan dhugaatii keetiillee sii kenna. Asuma gala mucayyoo tana biratti kopha makiyya as gala. Maal taate caalaa ati badi biyyaa kiyya qaalidha. Guyyaa akkanaa kana ka tola naan oolle. Guyyaa akkamii tola naa oolta yaa caalaa ko. Abshir sifiin oollata saniiti nama haraam namaa is baasuun. Haraama yoom siin waan haraamaa dubbadhu siin jennu namaan baay'ee jedhi siin jedhe malee waan kana keessan seenin. Ni na bira jiru kun hundinuu waggaa sadiif waan baannatti hin fakkaatu. Mucayyoon illee moo? Xiyyoo yoo feete haa baatu. Akkas taanaan ni sin barbaadu. Ati akkamiin baasta mucayyoo miskiina san? Haa baatu yoo feete. Afaan wakan keerraa ba'ee mucayyoo miskiina bareedduu tana moo? Mitiyyuma tanaan harkaasii jibbeewwan. Gizee seenu ulaa banteetu mana laalti. Wayi san qofa asittillee na bira dhufti. Odoo taa'in jeen dhufteetu mana natti rirriigata. Harkaasii jibbee jira. Amma baasuun haraama dhalaadha. Jeetiin dhiisuu jira malee sila qaataan baase as keessaa hoo. Abboo rabbii jedhiiti. Yoo waan isin dhuftee waan sibira teetti ufumaan sirriiqattu taate rabbii jedhiiti mana kanaa bayi. Anatu as gala dhuftee natti haa rirriiqattu. Naan fikireeffadhee itti gaafatamaa ta'e keessa jiraadhu kana keessaa na baasuu feetaa isaa fakki. Sababa mucayyoo tanaatiif jedhi. Haana riiqattu. Baasu baran yoo fi baate malee jee malee anniin baasan jennee bara. Akkasitti namumaaf jecha. Buna isinii qabbisu? Shaayii isinii fidu? Buna waan akka hin feene nuti deemu. Ani fedha. Ani fedha. Shaayillee. Ayyee isiniif. Shaayillee nu danfisi. Koot.
Maal tare kootu. Tokko manaafit ture tokko manaafit. Ila banni gurbaan na balleesse. Gattaa'i. Keessummaan bira dhufteemi. Mucayyoo laalaa si fakkaate ani waan ati ala kana afti sanniin si ilaalee mana akka bareedaa ta'e kaan laalaa jira. Dura yeroo seenuun argine. Bara gizuma waa dhufe kanettaafiin. Khalaas akka malee yaadee dhiifamte. Galatoo. Taa'e. Galatoo. Khalaas waa sawinaati. Khayde. Waa sawdeemna khayde. Waan haasawnu qabnu dhiisaateettu. Mucayyoo koottaayas. As taa'e. Abboo maali ati nama akkamii? Mucayyoo miskiina kana akkamitti baay'ee jettaan yooma isiin as teettee bar nuurri isii nama keessa taa'a. Amma isiin as teettee nuurri isii meeqan na keessa taa'a isii. Anan beeka. Waan akkasiiti miti. Waan hin jeef hin beeku. Anaa wajji gala naa beeka. Maaf jettee? Harma dhuftee hin je'in. Maaliif jetteen koo maali? Mana si nagoota isaati beektaa? Maa si goote meenatti dhugaa rabbi yoo sittiin. Dhugaa sitti maami? Amma dura yeroo an akkana jedhullee waa takka meeshaa mana kee wayituu ilaaluufiin. Yeroo lammataa yeroo sadaffaallee. Mucayyoon tun miskiina dhugaa. Aadaa beektii, kabaja beektii, kabaja ilmoona isiin jettii, siin jettuyyuu bara afaanuma baatte anaanillee isiin, siinillee isiin yeroo isiin as teettullee ka'e jettaa. An guyyaa hundaa wanni mana kana dhufuuf har'a dhugaa sitti malaan. Sin sobu guyyaa hunda wanni mana kana dhufuufi mucayyoo tana baay'ee jaaladhe dhugaa. Baay'ee. Mucayyoo tana moo? Baay'ee jaaladhe. Namni dubartiin yeroo ammaa akkana safuu qabdu hin jirtu bara. Akkasitti baay'ee jaaladha. Laal asiin dura yeroo baay'ee yeroo asitti deddeebi'u wanti sitti muu dideef si shakkeeti. Maalirra na shakkeeti? Ila atiin jaartiin qabdu. Kophaa kan kee jiraata. Si kophaa kan kee jiraatu wayi isii jaartii godhachuudhaaf gara fuulduraa yaadaartaa jedhee waan si shakkeef. Amma ammoo guyyaa hundaa yoo si argu yeroo hunda isii akka jibbitu waan argeeffadha. Tadhumaa sitti. Abadan ani hin jaalanne takka. Takka hin jaalanne. Takka hin jaalanne isii. Hadaraa rabbi harkaan hin baasin. Hadhuma harka kiyya seensi waan barbaadde sii kenna. Waan barbaadde. Waan takka ati saba kiyyaami. Waan takka sirraan barbaadu isummaan si eeyyamnaan fudhadhiituma asinirraa kuchisi. Amma akkam godhuu qabaree situu naa gaafatamu waan gaafatu. Lakkii gaafadhu an ni beekte. Akkasi dhaqee gaafadha. Lakkii gaafadhu as hayya ishisi jette. Inuu fuudhinarraa bayinii. Tole. Isiinummaan nan diddu beektaa? Nan diddu duraayyuu si'i malee isiin immoo akkamiin na diddu? Ani beekaa bar duraayyuu maddi akka buddeena maddi dabe malee akka buddeena eeree buusanii anatu si'iif jecha akkana maddi dabe malee isii miti dhalaantamuu nan diddu. Amiin. Amma hin dubbatina. Rabbi si amilkeessa. Tole. Inni mana jiru rafeera jecha. Shaayii ta'e dhuga haaduroo danteeru. Laa dhugi sii dhiise tiyyallee dhuga. Dhugi homaa rakkoon qabu. Muunti tana qofan seen taa guyyaa biraa isiin danfistee naa kennitullee hunda hedduu kiyya dhuga. Waa hundi bishaan taana nyaata hedduu mana kana dhufeennaan waan naa kenname hundaa sii dhiisee. Gammadee maashaallah rabbi amilkeessu yaa. Nagee. Sana. Akkam. Nagaa. Nagaa jirtu. Fayyaa keessanii akkam. Itimeeti. Nagaa. Jiruun maal fakkaata? Taa'e laa asii iyyuu taa'e. Taa'e. Jiruun maal fakkaata? Bareedduu. Maal taatee yeroo hunda ni gadditaa ni haarta maal taatee gadditaa? Nakki. Gammachuu waan si dhufe yaanni. Gammachuu maal taane? Gammachuudha. Jirumatti na qabu takka takka. Maali jiruun maal taatee? Jiruun bareedduudha guyyaa tokko argamu. Ofiitiin taphattu. Namatti tola laal dhugaa haa. Laal mana kana guyyaa hunda akka deddeebi'u argite. Guyyaa hunda naga akka osoo sin gaafanne hin darbe. Yeroo hunda mana kanatti deddeebi'e. Naga si gaafate sirraa jalqabee hanga hoolaaf re'ee gaditti wanni si gaafadhuu fi ati nama gaarii hin dubbattu akka ijoollee kaawwanii nama hin jeetu sagaleen kee hin dhagahamu yoo dhufnu yeroo hundaa mana sanitti shaayii nuuf fiddaa laale
Kana hunda har'a guyyaa har'aa jechaadha. Har'a guyyaa har'aa waan takka laal boombii waggaa meeqaaf qabadhee harkaan qabu waggaa meeqaaf qabadhee harkaa qabu hadda sibiratti dhoosuuf deemu waggaa meeqaaf akkasiin la akkasiin sitti Mami kasi ko yan das tumuti. Ani way de mari de ani way de mate ma way abi yite de babi da ni miskina mi po man kamu man kade. sitti dhoosu taa'e Mami sitti dhoosu bodu mana sente mari mari anti mami ani miskina shaka ta ka bi ku shafa ta jira da ma anti mami da dosto. sitti dhoosu taa'e suutu taa'e sitti dhugaa sitti dhoosu taa'e omaan shakkiin sitti dhoosu shakkiin tole rifatiin omaa miti an bargara biraatiin na fudhatte malee akkas jechuun kiyya icciitii waggaa meeqaaf dhossee ture sitti maa jechuu Mali icciitiin jettu ora afaan oromoo afaan beeku maal goota akka na goota. bar an dubbimaaf jedhe malee boombii jechuun icciitii ma turissan jechaadha. Ila ammarraa jalqaba icciitii koo boombii hoo jedhamu fiiginni boombii icciitii hin sodaatu isa. Icciitiin sodaatu. Ila an biyya kana keessatti takkuu hanga dhaladhee akka nagaye nama akka kan kee kana onneen biliq itti itti nanuuti takka argeen beeku hadha ila si'iif jecha ila wanni ani hin ta'in hin jiru kophee narraa ciccite mana kana wanni dhufuuf mucaa kana dubbisuufi miti dhugaa si dubbisuudhaaf sima arguu si dubbisuufi miti sima arguuf kophee narraa ciccite dhoqqeedhaan miilli kiyya guutuu tattaraaramee akkana jiru ila hadha awwaal na Ana mami maal feete gabaabsi beetu biimaa gabaabamatti himi waan barbaadu sana. ila sitti ma gabaabseeti waan sitti ma waan takkuun argin sirratti argin. Dubbii daa'imsanii irratti fe'amtu jedhee yoo gabaabsite waati gabaabsiti karaa qaxxaamuraa tokkonnatti. Maal? Tole karaa qaxxaamuraatiin akkasitti ma amala kan kee ilaalee guyyaa ati shaayinuu fiddu guyyaa tokko ammoo guyyaa ati daabboo kana kooteenya ittee mucaa namoo baay'isi jedhu san hagam akka mucaa sanitti aare anatu beeku guyyaa ati bunallee nuu fiddu. Maal irratti indiratti mi kaafas dhiisa si bira ba'a? Tole amma sitti ma amma dhoosa karaa. Maal bobbiroo? Amma icciitii sanii magamee kaa dhoosa. Yoo namti mi kaa bakka achi na rifachiisaa oolan maal dhookaa ati bachaatu? Tole. Maal si fakkaate? Gabaabsiidatti mi? Si fakkaate. Maal si fakkaate? Ani si haadhootu baqa. Qoy si jaaladha. Rabbi si ajaa'iba. Amiin. Kanumaaf jecha Oromiyaa akaatee Gondar dhaqxee ci Gondariin deddeebite. Rabbi si jaalatu siin jedhe waan jaalatteef galatoomi. Galatoomiin barbaadu ani laal. Jesi jaaladha akkuma an siin jedhe san atillee dhugaadha si jaaladha akkanaan jettu barbaade. Laal an wanni si jaaladha siin jedheef si fuudhee haadha manaa naa taate ilmoolee naa deessee haadha manaa jireenya guutuu wajjin jiraannu aanaa taatuuf. Maal na jaaladhu jaalalaftaati? Si jaaladhe. Baga na jaalatte an garuu si jaalachuun danda'u. Maaliif? Sababni isaas an egaa guyyaa mana kana galeeti mucaa kana ilaalteemi isa jaaladheeti sababa isaatiin mana kana taa'u jiru. Anillee har'a boombii waggaa meeqatti qabadhee taa'u jiru. Katakkaa nama biraatitti himee hin beekne har'a sirratti dhoose kun. An isa malee nama biraa abadan jaalachuu hin danda'u. Kanaafuu na dagadhu onnee ta'e keessaa na baasa. Tole waan takka siif dhaama. Ati situu isa jaalata malee innis hin jaalatu. Yeroo baay'ee qofa siin jedhu. Namni baay'ee jedhaniin si'ii miti. Isa dhiisiitii isaan wajjin hin rakkatinii anaa si jaalate kana jaalladhu. An na jaalatu baatee dhimma isaati. An kiyya beeka malee ka isaa maal na galcha. Nan galcha yoo ta'e isa. Tole akka isa jaalattu garuu ati ittiin ta'e. Itti mannati ta'e amma garuu mala tokko harkaa qaba akka inni itti na fuudhu gochuuf deema. Ati akkas goota. Ati dirqiidhaan akka gootee isatti heerumta. Yoo jidduu keessan lamaan jaalalli hin jiraanne maal goota? Ani jaaladhaa hangan isa jaaladhu isa yoo arge innis na jaalatan booda. Jaalalti suutuma suutan dhufti daddaffi ittiin taatu. Tole rabbi si haa gargaaru.
ايه Galatoon nadiduu keetiif galatoon. قالت ماتس Nagatti. ايه نجات Garuu itti yaadi yoo akka tasaa jaalalli isarraa si qabde sun hiikkataa deemtee adaraatti yaadi tole. ايه Tole. نجات ايه سرقي متاه الرفي ولا اصلا شفت الرفي عند لقى فيها الرف درجة فرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمو موافق لسا ما نسيت أنا نسيت وين نمو ما لسي نبلا قوت ما لسي قوت ورا وتراوتك هاتين ما لسي قوت أنت يوم أبجومو أبجون كمان إيه قناة شيء نانجت تسامع كتو همارا يامت شيء نانجت أنا مامو إيه واي أنا بدي واي أنا سيامني كجبدو يوم سيامين ني سكران ديرو ني ندوغي أنا بشاملي تكندوني خينو رابيسي ورا وتراوتك بعيد يا سجل ربما هي كوجام هي كبديتها ونجرو فلاتي من دقيقة متك تكرهتها وأنت كسين جرو كجبدو يوم سوجي رابين خينا رابي خيمين وجمتي جدرا أنا كبت متجاوب من فرايخ خيبي لازم نفكر نما تبتني بيجوا ناس جرتي أكتم بوما أرى يوخا أنا نكاح إتا يوكان هندي دمت على ما كيسا فيلان سيكين مال قديتي ندمي مال قديتي نكاس وردا سلة مالك نكاح وردا مالك ندم الناس وأنا تروفو تستو أيوة يوكاي نم تفوخان نكاح هيدا توسيسو ما نملت لا لميتون مال فكاته وكلات أنا ما أقول أما فجأة ملاري بوتون وانت تراوتها ترتون دينار كجرا أرجع مثلا رتي أما فتون سجيتي بوتون نار كجرا بوليسة تدي سكاب سيسا أما كان بوليسة تيرا بوليسة وقام يكا هي أم نبودا جل إسالي تملك سوتا أما وان رابي كان هندا يوكان نكاح هيدا يوكان هيدامو لما كان سافينا دو أنا وقام يكا سجارة بس كرتشا تري أتيجر وقام يكا نتي بونا ترتيجو مال بوف نجيب بدي مال لا رابد وقاها كسي كرتشا تري سام قوتو أصو ولدت أمني رافتي إلما ولين قد دفني مالك أصو سنة جرا والفولين ما قد دفني مالك هذا أكنت وقام يكا قوتو نكرا كراتو ما مال تاتي مالك نجيب بدي ما يوم نجيب بدي سنة ما هذا ما نكرتشا تري هجر أنا كرتشا جر أنا واسجارة دوغنا متقوى جلي جرا بين بيكو بالبل ما خي خلاص كان ميما يا تدلات قولي كنا رياض ده يوم ده ترجع في درك الدقات قلت له وما نفيدو ما ركون كابوتر لا تيا برباد يا كتسا تدلات قلت يا أنو تو كنا بيجي تو سارة ترجع أما سيفود عندي كيرا دو أرجع ردو فيتا كما قرتو أنا يوم اللي سيجني أما شيء كبير أنا في ديني كان هيدي نفوري أما ساعة ما كانت تيجي يا يتابع كيجا أما دوكمان سيفورة أما دوكمان سيفورة إيه دبر ما يتسن أنا ما فدتهم دبر ما كيسن ريف دوكمان فدته إيه سن نكان هيدي تي أتبغى ده جمان بربانا فدت هي فدنا جمان بربانا أيه نكاسين شيء كبير دايما أيه خينو وان سمير رابو يدتشين تدل بيجان إيه
عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تا نجا مال بربادني مي وانجان سنرد نكان نقول جنين. نكان تشوفه تاني إيه إذا مو فيتا إذا مو فيتا تيس إذا مو فلان تول ما ركنا جرالي إسلاتشو ولدت